فما سبب بفان غرغر همبالو مسلمني قوتو نبولما همني قدال الرهي جبني كان في لنو براسي كبني كنتو منا دندين جيرنيا كان قوتو بانسا كفين جبني تقو مكينيا يومي السما أرجع يومي جبن فرفما سبب كان في لنو براسي كبني قمت مدى دندين جيرنيا كنوت بانسا كفين جبني بولو ما هندي قمني كان هوغو جدابتو كان قداف دمجوت اللي جلا هوغو وليف أواتو ولتوبي والرأي ملو وليفتحي دقالي جيرو توتا وحدة في توكم مدان وردان دي دوغا في ريرو جلالا مبني يموهرا يا بقولي بقاتا أنا ديسي أوكسد اللي سنياتا تبرنا إراكنا نتاتا تهجري أنا سرافقاتا بعد النجاح قفا بقولي يوم داجرا هاي إن شاء الله حقهم قوزي ده الله يا زل البقاء مغفر بقاء الله يا زل البقاء كان جازة فرعي يا رب نوكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمنا أدى بيفتي بيفا أدى قبي أدى نياتا أدى لكاية ما فيت أندن دو سنين جتا الرجع جيلي منا مري أولانا دموت إسلام ما نانو أورميا دا guyyaa kaleessaa ganama subiidhaan jechuu subii karaa salaatuudhaan imala isaa kan karaa kilaastara bahaa kanii bahee jilli isaanii jilli kun wanni isaa adda godhu keessaa tokkoffaa eegaa filannoo haareetti masaa tokkoffaadha jalqaba gaggeessee booda akkasumatti immas ziyaaraa jalqabaa karaa kilaastara baharraa hin jalqaba ji'ee jilli kun pirezidaantii mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaadha obboleessa keenya ilma keenya sheeggaalii muhtaariin kan durfamu yoo nifi tahu akkasumatti immaas jilli isaa wajjin hin dhufan dursaa itti aanaa ilma keenya obboleessa keenya kan asitti tajaajila harargeedhatti tajaajila dhimma islaamaatii fi tajaajila adda addaa dabarsaa ture akkasumatti immas achi olii mana maree Itoophiyaadhaa keessatti hirmaatee achiis tajaajila kannaa ka jiru dursaatti aanaa obboleessa keenya Sheekh Muhammad Nuur Ahmad akkasumatti immas jiila isaanii wajjin hin dhufe obboleessa keenya itti gaafatamaa gurmaa'inaa fi hawaasummaadhaa dhimma koree hojii raawwachiiftuu mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaadhaa keessatti obboleessa kiyya Yaasiin Jibroo anis akkasumatti amatuma kanaan ol bihe hoggaaniifin ol bihe anis itti gaafatamaa ta'aliimaati ta'aliimaa fi tarbiyaati akkasitti hojii xiyyaadee isin alhamdulillaahi rabbiin haa laaffisu isiniin jecha arragaa jilli kun harargee lixaatitti simannaa ho'aa addaa qunnamee san harkatee akkasumatti arra ilaa Sheekh Muhammad Zabuur ilaa Sheekh Muhammad Abroo akkasuma ammaas ilaa Hirna deemuudhaan arra eessa jirra beekto maayaasiitiidhaa fi godina harargee bahaa hayyoota isaaniitii fi koreelee isaanii guutuun bakka takkatti
dhufanii nu simatanii har'a inumaatu ani waan tana TV keessattii fi YouTube keessatti achi ilaalaa ture warra akkanatti halkan ibiddi kun bilbal isaan cinaa jiru ka sagantaa gaggeessu waan san fakkeessan isiniin jecha mee waa hunda dura bu'aa dhimma mana maree dhimmoota islaamummaa godina Harargee Bahaa obboleessa kiyya Sheekh Ibrahim Mukhtar isaatiitu wal duraa duugaan akkasumatti immas qariina isaatii jira isattis kannuudhaan akkasumatti immas Sheekh Muhammad Nuur nu afeeruudhaan akkasi gaa pirezidaantiin keenya xumurarra dhufee mataa waliin nu qabaan isiniin ja'a Sheekh Ibrahim Mukhtar wajjiniin turtii gaarii. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلي وسلم على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا دعوتوتا خينيا إيه سجرة بك جرو godina Harargee Bahaa magaalaa Harar galma Calanqoo jirra. Eenyu simachuudhaaf as jirra. Kabajamtoota keessummoota keenya jiila majlisa Oromiyaarraa gara kilaastara Bahaa Oromiyaadhaatti bobbahe. Kan obboleessa keenya qaalii Sheek Gaalii Mukhtaar Abbaa Duraa pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa Oromiyaatiin durfamu. Akkasumas tiyaanaa dursaa tokkoffaa obboleessa keenya Sheekh Muhammad Nuur Ahmad akkasuma obboleessa keenya qaalii fi gaarii nama baranaa Harargeen ol baafatte Sheekh Jamaal Haajii itti gaafatamaa ta'aliimaa majlisa Oromiyaa akkasumas obboleessa keenya kan waggaa tokkoof Oromiyaa keessatti tajaajila kennaa ture har'allee lama je'et eegale Sheekh Yaasiin Jibroo itti gaafatamaa gurmaa'inaa fi hawaasummaa majlisa Oromiyaa. Kabajamoo fi jaalatamoo sheekha keenya abbaa hawaasaa Harargeedhaa bira kutee Oromiyaadhaa yoo jenneen kan baay'ee namuutu itti gammaduu fi jaalatu sheekha keenya Sheekh Abdulaxiif Mattaan akkasumas itti gaafatamaa majlisa Maayaasiiti magaalaa guddittii bahaa tan namni isiidhaatii fi lafti isiidhaatii fi ulamaan isiilleen Harargee Bahaatiif onneedha. Sheekh Muhammad Ibrahim kabajamtoota hoggantoota isaatii wajjiniin akkasumas kabajamtoota hoggantoota koree hujiraawwachiiftuu majlisa godina Harargee Bahaa kabajamtoota dargaggootaa fi shamarran keenya kan keessummaan wajjin simatuudhaaf guyyoota 2 fi 3 isaan yaadaan gakka'an kana nu wajjinii weeraraa jirtan baga simannaa keessummaa teenyaa simannee as geenyeen isiniin jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya simannaan kun simannaa addaati. Itoophiyaa keessatti seenaa majlisaa ni beektan. Majlisni kun eessaa ka'ee eessarra akka ture. Majlisni malee yookaan jaarmaya malee jiraachuu hin dandeenyu jee muslimni Itoophiyaadhaa hoggaanii fi biyyattii tana keessatti jaarmaya gaafate. Isin jaaramtanii jiraachuu dhiisii facaatanii jirachuudhaa hun taatan jaaniiti. Sirni yeroo dabre keessatti ummata islaamaa ija harreen laalaa ture. Yeroo san keessatti ummanni islaamaa jajjabaatee sadarkaa ijaarmayaarra geenyaan jara kana akkanatti bira kutuu hin dandeenyu xiqqishoo waatti garsiifnee yoo bira kunne malee jaaniiti jaaramaa jaanii waldee tokko kan hayyama waggaa 5 haara yoomsaniif dhaabanii sanumaahuu fuudhanii nama maqaa islaamaatiin itti moggaasan ka musliman tahin harka kaayanii isaan ummata islaamaa kana kaan ajjeesanii kaan hidhanii kaan biyyaa yaasaa turan ulamaa'ota keenya. Ulamaa'onni keenya
odoonii fi hifannan jiin ka du'elleen du'ee lafti tun lafa seenaadhaati lafa ulamaa'onni keenya bakki nuti ammaan tana tetteenyu hammarreessi kun lafa ulamaa'onni keenya ittiniin awwaalamaadhaa turan awwaala jechuun odoon taane makiinaadhaan baqaysanii ulama'aa bakka kana keessatti naqamaa turan kan barana yeroonii fi mana jaarra ja'anii yoo waa'u karaadha sirreessina ja'anii qabriin sanilleen banamte haga baranaatti gaafa 1967 irraa kaasee haga ammaatti qaamni isaanii fayyaadha baranallee bahee jira jechuudha. Iddoon nuti ammaan tana teenyu kun iddoo seenaadhaati. Arraan tana rabbiin seenaa gaafasiitii fi taarraan tanaa walirra fide. Akkasitti ulamaa'onni keenya bifa saniin as qabsoo isaanii itti fufanii majlisa ummata islaamaatiif tahuu qabu ka duraan dhima islaamaa ture san dhimma islaamaatti deebisanii abbaan majlisa kana ulamaa'ota jechuudhaan gubbaarraa hamma dakaatti majlisni bifa amaanaadhaatiin ummata ulamaa Itoophiyaadhaatti kennamee waggaa 3 dabreef amaanummaadhaan geggeeffamaa ture. Arraan tana ummata muslimtoota Itoophiyaadhaatiif seenaadha jedhamee wanni kaayame. Amaanummaarraa filannoodhatti jijjiirame majlisni ummata harka yookaan sagalee ummata islaamaatiin filameen buluudha qaba kan ju'uun arraan tana majlisni Itoophiyaadhaa lafaa ka'ee masjidarraa hamma sadarkaa federaalaatti filannaa isaa tartiibaan haqa qabeessaan qaama hirmaachisuu qabu hirmaachisuudhaan wareegama barbaachisaa ta'e kafaluudhaan filannoo haqa qabeessaa fi seena qabeessa ta'e barana raawwate. Eega filannoo kana raawwate booda maal dalaguu qabna ja'amee sadarkaa federaalaarraa hamma gandaatti karoora isaa bifa haarawaan bifa tarsiimawaa ta'een karoora isaa itti baafachaati jira. Majlisni Oromiyaadhaa majlisa Itoophiyaa keessaa isa harka 90 oliin filannoo kana milkaa'inaan geggeesse yommuu ta'u majlisni godina Harargee Bahaatii fi Yowaahuu kilaastara Bahaatis harka 90 Oromiyaan geggeessan keessaa harka 90 akkasii Oromiyaarraa qabaa jechuudha. Kanaaf hoggantoonni keenya eega filannaa kanaan hawaasa keenyaan filatamne maal hawaasa keenyaaf dalaguu qabna kan juusan hawaasa keenyatti gadi buune sadarkaa mana manaatii fi nama namaatti illee yoo dadhabne sadarkaa ulamaa'otaatti ziyaaraa geggeessinee eebbarraa fudhannee qaceelfamarraa fudhannee kallattiirraa fudhannee sanirraan karoora keenya diriirsinee ummata nu filate kanaaf waa dalaguu qabnaa hoggaa ji'ee mari'atu. Eessarraa eegalla hoggaaniif ijuu bahuma kana aduun jala kanaan ol baatimi bahuma kanarraa yoo ol eegalle jechuu rabbiin qabsiise. Kabajamtoota hoggantoota keenya akkasirraan karoorfatanii niyatanii dhufanii jechuudha. Dhufan. Kanaaf keessummoota keenya ziyaaraan teessan ziyaadaa isinii haa ta'u jechaanii arraan tana nutis sagantaa wal barumsaa sagantaa badhaasaa qabna boru yoo rabbi jee inshaallah sagantaa itti aantutti waan deemnuuf jecha asumaanin gara obboleessa kiyyaa itti gaafatamaa majlisa maayaasiitii Sheekh Mahamad Ibraahimit dabarsee waan itti aanu yaada isaa gabaabsee nuu kennee akkasumas sagantaa itti aantu gara keessummaadhaa dabarsinee gara xumuraa deemnaa hin fagaatinaa nu daawwadhaan afeerraa keenyaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خبجمو برزانتي خينيا برزانتي منمري دموت إسلام ما نانو أورميا شيخ غالي مختار akkasuma dursaa itti aanaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa obboleessa keenya Sheekh Muhammad Nuur Ahmad akkasumas
itti dura bu'aa mana marii dhimmoota islaamummaa godina Harargee Bahaa obboleessa keenya Sheekh Ibraahim Mukhtaar, itti aanaa Sheekh Ibraahim Sheekh Umar Mukhtaar Sheekh Umar Ismaa'ilii fi akkasumas sheekha keenya Sheekh Abdulatiif Mattaan, abbaa keenya abbaa ulamaa'iidha. Itti aanaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Maayaa Sheekh Yaqiin Aliyyiitii fi koreelee dhimma islaama godina Harargee Bahaatii fi tan Maayaasiiti. Akkasumas warreen gammachuu arraan tanaa nu wajjiin qooddachuudhaaf pirezidaantii keenya jiila isaatii wajjiin baha kilaastara bahaatti simachuudhaaf koree mana marii dhimmoota islaamummaa waliin jiran Sheekh Jamaal Aliyyi, Sheekh Jamaal Haaji itti gaafatamaa barnootaatii fi Ustaaz Yaasiin Jibroo itti gaafatamaa gurmaa'inaa fi hawaasummaa dhiifama dura aansuu dhabuudhaa fi isin hundinuu assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Guyyaan irraa guyyaa seenaati. Kuma sheenni keenya Sheekh Ibraahim dubbatanii guyyaa seenaa iddoo seena qabeessa galma calanqoo iddoo jedhamtu akkasumas iddoo seena qabeessa hammarreessi seenaa hamtuudha qaba naannoo teenyatti jechuudha. Waa iddoo asitti dalagame namoota keenya asin miidhamuu ture, ulamaa'ii teenya asin miidhamuu ture. Arraan tana jijjiirama ammaan tana gubbaarraa hanga gadiitti filmaata seena qabeessa yeroo tokkoffaatiif manni marii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaadhaa akka biyyaatti eegaa amas sadiif ceehumsarra ture. Filmaata haqa qabeessa seena qabeessa yeroo jalqabaatiif biyya teenya keessatti taasifameen wal qabatee koreen teenya obboleeyyan keenya manni marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa arraan tana ziyaaraa jalqabaa Harargeerraa jalqabuudhaaf baga arraan tana asirraa jalqabdanii baga nuu dhuftanii baga ganda keessan dhuftanii mana keessan dhuftanii biyya teessan dhuftanii baga nuu dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan guyyaan guyyaa haasawaa yeroo haasawaa waan hin ta'iniif yeroonis qabbana nis halkanii keessummaan teenyaas dadhabdee karaa dheeraa guyyaa lamaaf deemaa waan jirtuuf ani asii ol waan itti dabaluun qabu. Kanaaf inshaallah kanatti aansuudhaan pirezidaantiin keenya itti aanaan pirezidaantii dursaan obboleessi keenya Sheekh Muhammad Nuur Ahmad akkasumas paarlaamaa biyya teenyaa keessatti bakka bu'aa nama Harargeedhaaf waan hedduu dalage isaan isin afeeraa falyatafaddal mashkuuran wa ma'juura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة أكا دررت إسلامني هندي توكيتشما لكن نتيجة إلمان كيساني أكا جولي منتي نافي شيء جمال حاجي تسرح الدقم مني أستاذ ياسين جي مالي في نتيجة أران كينيا قدان يرو سيناك أبدو تنا خيسا يرو جيجيرا ما خنا خيسا يرو إتي مجلسني صدركا خنا الرقهي hooggansa isa madaalu hooggansa gartee ergatuudhaaf isinii mijjaa'u haadima keessan argatee kana keessatti immoo tokkoffaa irratti as dhufnu kana nuti hedduu gammannaa. Protokoola hunda dhiifama naa godhaadhaa pirezidaantii keenya kabajamaa jaalatamaa inninis miseensa caffeeti waan ajaa'ibaa jechuudha. Miseensa caffee Oromiyaati. Asiinis Shimallis qabnee gubbaanis Abiyyi jala jirraa. Majlisa keessa inshaallah karaa hundaan khaddamuudhaaf qophiidha. Ani wannin asirratti ergaa isinii dabarsu gabaabduma yoo jiraate tokkoffaan ulamaa'ii keenya gurguddaa babbareedaa duraanis jaallannu ka ammaas jaallannu ka fuulduraafis jaallannu abbaa keenya guddaa sheekh keenya sheekh Abdulatiifiin eegalee du'aata shabaaba dargaggoo keessattuu shamarran qabbanatanaan mana ifii dirqama meeqa dhiisanii nu khaddamuuf taa'an kana
gammachuu akka jennee ibsinu hin qabnu garuu rabbiin ni beekaa jazaa isinii haa kafalu hunda keessaniifu jechuudha. Maaliif nu boonsitan nu guddiftanii lammaffarratti nuti arra guyyaa seenaa qabu kana keessa bakka seenaa qabdu bakka calanqoo ulamaa'ii seenaa qabu kana keessa dhufnee hogga isin dubbifnu guyyaan kun guyyaa irraanfatamuu tahuu miti. Guyyaa ajaa'ibaati jechuudha. Arra nuti kursiin irra teenyee isinii wajjin haasoynu hurkaa fi wareegama abbootii keenyaa hin irraanfannu. Ha amma wareegamaniis odoo diin kanaa dubbatan odoo du'aa'ii nuu godhan nuu dhaaman sheekha keenya sheekh Adam Tuulaatiin hangafee sheekh Abdallaa Tuqootiin hangafee jaarraa abbaa gadaatiin hangafee warra durillee hanga sheekh Bakrii Saphaloo gahutti ulamaa'ii hedduuti odoo jijjiirama kanan argin odoo seera kanan argin osoo majlisa Oromiyaadhaa majlisa federaalaa ka hidhaa jedhu ka ashabbaarii jedhu malee kammoo dhufee ulamaa'iin abbaa kiyya na qaraasise je'ee mana isaatti goojjoo isaatti ziyaaru kana hin argin du'e san hunda rabbi jannataan jazaa kafaluuf. Ergaan lammadaa kanin isinitti dhaamuu barbaadu akka nama tokkotti ergaa bal'aa pirezidaantii keenyaaf dhiifna waan ta'eef nuti hoggaa dhufnee ulamaa'ii ziyaaru hoggaa immoo Harargeen biyya guddoo jennee garana dhufnu qabeenyaas hin qabnu humnaas hin qabnu wanni guddoon nuti qabnu tokkoffaan niyyaa bareedduudha qabna alhamdulillahi rabbil alamin. Niyyaan teenya hanga lubbuun jirrutti nuti amma tiimii walit dhufne warri duruu wal jaalatu ka'arrammoo bakka takka rabbi waliin nu fide kun niyyaa bareeddu qabna. Niyyaan tun sun maali? Mataa qaqqabannee ulamaa'ota keenya ergamnee isaan kabajnee yoo xiqqaate majlisa ilmii kabaadiyyatti dur lambaa qabsiifataa qara'aa turre san hanga dandeenyu kaddamuudha. Ammoo wanni isin du'aa'ii nuu gootan rabbiin nasiiba isin haa tolchu carraa keessan isin haa bareechuu tan ammoo du'aa'ii isinit dhaammannaa bal'inaaf pirezidaantii keenyatti dabarsinaa. Wanni tun akkattiin dhufne ergaa qabdii niyyaa qabdii kaayoo qabdii mariidhaan itti yaaddee akkasitti dhufnee isin ziyaarree bal'ina waan kana majlisni keenya ka Oromiyaa eeysaa ka'ee jijjiirama boodatanaa jechuudha. Keessattuu pirezidaantiin keenya maaliif namni beekuu qaba jijjiirama boodatana dhufe hanguma dhufne guyyaa muraasa gartee na dura jiran ammoo amma dabalame kana keessattis waan jiru gabaabinaasis isiniif ibsaa. إن شاء الله والآن نترك المجال لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروميا فضيلة الشيخ غالي مختار فليتفضل مشكورا. تكبير الله أكبر الله أكبر شنو ربنا الله جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها العلماء الأجلاء أيها الرؤساء والمشايخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درساتنا برزدانتي من مريد موت اسلامما شيخ محمد نور أحمد أكسما شيخ كينيا شيخ جمال حاجي يوسف كوريو جرا وشيفتو من مريد موت اسلامما نانو روميا دايركتوريتي تعليم في تربية أكسما أستاذ ياسين جبرو دايركتوريتي من مري موت اسلامما نانو روميا كيست تقافتما دمي حواسما في أكسما جارمي عليه إسلاما. شيخ كينيا شيخ عبد اللطيف علماء قدا بيي كينيا قبدو أكسما مسينسا كوريو جرا وشيفتو هوغانا من مريد موت اسلامما ودينا هررجي با شيخ إبراهيم مختار في كوري ساني قوتمت أكسما شيخ كينيا durataa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Maayaasiitii Sheekh Muhammad Ibrahim akkasuma koree isaaniitii wajjiniin qaamolee miidiyaa fi dargaggoota dubartoota bakka kanatti argamtan galma calii calanqoo jirra. Bakka kanatti nu simachuudhaaf marii
walii waareessinu qoodarraa fudhachuuf bifa addaatti simannaa ho'aa eega geggeessitanii booda amma immoo sagantaa adda ta'e kanaan sagantaa adda ta'e yeroo jennu dur yeroo ijoollummaa keenyaa boqqolloo waaddataa namni godoo booyyee yookaan godoo boqqolloo eegee jira as keessa. Boqqolloo eegdanii san nu yaadachiistanii xiqqoo ijoollummaa kootiin faazariin yeroo tokko tokko na fudhatee deema. Boqqolloonis ni waadamaa, baqulleenis ni jira, shuumoonis jira, xuxxufnis jira. Wanni dhabame hin jiru haqiiqaa dubbachuuf. Shuumoon mulluudha akka. Bifa kanaan akkasitti nu simachuu keessaniif dhabiisaa badiisa wal qabeedhaan ijaarsi tokko faazariidhaani qabbanaafis akkasuma boqqollootti waaddachuuf ibidda kana bobeessine malee waa biraatiif akka hin taane achuma warri miidiyaa nuuf hubatanii. Boqqolloo sitti waaduu jirra. Oowifachuuttis jirra. Alaa kullaal irra deebi'uun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee isinitti hin dheeressinu. Kaayyoon ziyaaraa akkuma dursaa taanaan pirezidaantii Sheekh Jamaal ibsanii isiniifis ifa. Sila Sheekh Ibraahimis sirriitti kaasanii jiru. Ziyaaraan waa hedduu of keessaa qaba. Inni jalqabaa du'aa'ii barbaanna. Du'aa'ii barbaanna. Biyya ulamaa'ii, biyya diinii, biyya manguddootaa, biyya darasoonni keessatti heddummaatan kana keessatti du'aa'iin akka nuu kadhatamu barbaanna. Inni lammataa gorsa barbaanna. Inni sadaffaa miira hawaasa keenyaa dhaggeeffannee hawaasni keenya maalirraa eeggata waan jedhamu san garii waan istiraatejik pilaanii keessa galu galchuu kaan immoo karoora waggaa keessatti akshin pilaaniidhaan deeggaramnee hojii Oromiyaa fayyadu Oromiyaa mataa ol qabu dalaguuf dura mee ziyaaraan haa jalqabnuu jennee dhufne. Kanaaf hawaasni keenyas ta'e ulamaa'iin hoggantoonni mana marii dhimmoota islaamummaa sadarkaan jirtan hundinuu bifa kanaan nu simattanii nu waliin guyyaa ooltanii halkan bifa kanaan marii gabaabaa geggeessina jettanii wal ga'uu keessaniif maqaa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuun har'a nuti asii achi kallattii isinitti kennuu miti. Akkuma reefuu isiniin jedhee mariidha. Wa amruhum shuuraa baynahum wa shaawiruhum fil amri فإذا عزمت فتوكل على الله نتشاور معكم إيجا شورا فرأني كان بودا وان مرتفع نرتمو نتوكل على الله كان أفضل نوان تيف غورسا سنرا بربانا يادا سنرا بربانا ما لو جتو مني مريد إما إسلاما حقيقة دبتشوف استراتيجيك بلاني كابنا غرو استراتيجيك بلاني وقاسا دي درا تري harraaf nu madaaluu dhabuun isaanii mala. Majlisni isa duriitii miti. Majlisni waggaa 50 duraa, ka waggaa 15 duraa, ka waggaa 10 duraa, ka waggaa 5 duraatii fi ka amma ammoo ka waggaa 1 duraa, ka amma ammoo baatii lamaan darbe kana keessa eega filannoon geggeeffame as immoo miira haaraan itti gaafatamummaa olaanaan socho'uu waan barbaachisuuf hawaasni keenya guddina isaa mul'iseera. Dhaabbata guddaa akka barbaadu nutti agarsiiseera. Haqiiqaa yoo dubbanna ta'e jechuudha. Keessaa hawaasni naannoo Oromiyaa Musliimoon hamma guddina isaadhaan nutti agarsiisee jira jechuudha. Kunis bakka tokkotti utuu rakkoon tokko hin dhalatin filannoo seena qabeessaa fi seera qabeessa sagalee isaa gadi qabatee geggeeffachuu jechuun ergaa addunyaan dabarfameedha kun. Uummata keenyaaf galatatu mala maal jettuun isin? Galatoomaa jennaan. Boordiin filannoo kana qindeessite galatatu mala galatoomaa jennaan jechuudha. Hoggansi zamana kana dhugaa haasa'uuf jijjiirama booda hoggansa kana keessa kan waggaa 1 jira, kan waggaa 5 jira, kan waggaa 2 jira, kan reef ji'a 5 jira. Akka kootii faanii eega pirezidaantii ta'ee reef ji'a 11 jechuudha.
ji'a 11 kana filannuma hojjenne jechuu bara kanama kanaa miti na aangoo fudhachuu fi deebisnee hawaasatti kennuun yeroo tokko jechuu kanaaf hoggansi aangoon isa mararuu dhiisee yoo feetan abbaa feetan filadhaa jedhee ifaan ifatti hawaasatti gad deebisullee galata qaba bara ofumaa galateeffadhaa takbira jaa akkanaa bara haa ta'u immoo amma dubbiin amaanaan dachaa ta'ee nutti dhufe jechuudha tokkoffaa maal hawaasni keenya nu amanachuun amaanaa biraati inni lammaffaa duruma asliitti amaanaa rabbi irraa fuunetu jira jechuudha inna aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal ardi fa abayna an yaxmilnaha وأشفقنا منها وحملها الإنسان نحن من الإنسان نحن إنسان قافنا متاني جنو كيستي حملنا أمانة يعني كبرى أمانة الكبرى أمانة قدان قاري دبي سمي دچين دبدسن علمنا ما بعدته نتي ورسن كيسا توكو جچو وتو نمني قبا نتي باسه ننفلتين ورغدي بي قرأي قراسي سوتي سيني قبساوتي سيني جچو calaqqoo yookaan harariin waggaa 20 duran beeka areeda ofittiin qabu gaafan biyya kana dhufu naannoo amma teenyee itti waareessaa jirru kana haqiiqaa dubbachuuf gaafa roorroon jabaattee baadiyyaatti qaraatii nu dhorkanii mootummaa yeroo sanaa yeroo jedhan huccuu ofirraa lafa keenyee kaloyitaa dhiifnee jiinsii kaannee akkuma dargaggoo tokkotti tisheertii fi boodii kaannee jechuudha. Asitti manjaa fi qaadii barataa ture. Kun dirreen tokko hin jirtu asamma. Asitti manjaa fi qaadii baradhe yeroo dabarfachuuf. Keessa barnoota haa ta'u garuu taa'uuf ka'uu waan hin dadhabeef xiqqoomee warri kaan hin hordofan. Joggolii adaree kana haqiiqaa dubbachuuf adaroota biratti soomeera jechuudha. Maaliif Oromoo biratti soomnaan gaalii muktaarii jennaan ni beeka waan ta'eef jechuudha. Dhokaata jechuudha carraan sun shanii galee alaa kulli haal san keessa dabarree amma VIP kabajamnee bifa kanaan kun hireedha hiree kana garuu laaftuutti ilaaluun qabnu wadhkuruu ni'mata Allah إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة ربي أوفيتك ودي ربي سني قد ياددا در أكم ترتني سياددا أوصف خزرجين أنصار جد أمني قامة كتاني تسبان أو سيف خزرج وقاكم تقول بافري ولولني رورو سنكيسة تراني وفي فول نياتا تران ديبساني ربي وبوليسا قولي تسباس وفي ربي مال جد قارو ولا مهاجرة ولا أنصار ولا أوس ولا خزرج ولا عرب وعجم كلكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلهم تكيسنوا مو هذا ربي كبدا تكون مادان جميعا يعني توكيد سدي ويتو اسكيسا جرا يچو علماء برت هدو داوا go chufi miti ala kulli hal wala tafarraqu gargarin bayna ala kulli hal jara keenya ni'ma rabbi siyadata ni'ma rabbi kun immo shukriin ura barbada shukriin immo qalbii miti jechaan gochaan aangoo arganne kana hojiitti mirkaneessuun dabalataan itti gaafatamummaa rabbi nurra kaa'e kana immoo itti gaafatamummaa badhaasa fidee dhufu duniyaattis akhiraatti ta'u gochuuf lattaqan halkanii guyyaa hojjechuu barbaada akkasuma immoo ni'imaan hisdii qaba hisdii immoo ofirraa eeguun barbaachisaadha rabbiin qur'aana isaa kalaama isaa keessatti akkuma beeytan suuraa faatihaatiin jalqabe suuraan faatihaa maalirraan jalqabe alhamdulillahi rabbil aalamiinaan jalqabe galatoonfachuudhaan jalqabe jechuudha galata nu barsiise rabbi maaliin immoo xumure qul a'uudhu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharril waswaasil khannaasi alladhii yuwaswisu fi suduuri nnaasi haasidarraa immoo majeeffadhu jechuudhaan nabi muhammadiin alayhi salaatu wassalaam rabbii kee galateeffachuudhaan nu jalqabsiise xumura quraanaa immoo maaliin jidduu kanatti ergaa hedduutu jira tawjiyaata kallattii hedduutu jira haasidarraa immoo of eeggadhu haasidni sun hoo min aljinnati wannaasi haasida ka jinniitis kan namaatirraa isa eeggadhu yeroo nuti bilisoomne jennu keessatti haasidan qabnu jechuu miti
yeroo nuti mirga arganne jennu keessatti haasinni ni dhume jechuu miti. Ka jinniitis jira, ka insiitis ni jira. Kanaafuu qayyidu ni'ama bishukri akkuma jedhamu san hojiidhaan jechaan gochaan waan dandeenyu aarsaa barbaachisu kaffallee mirga arganne gara misoomaatti jijjiiruudhaan akka majlisa dhaabbata keenya tikfannu ergaa isinii dhaama. Har'a nuti isinirraa waa barachuu fi mee isinirraa namni yaada qabdan yaada carraa gara keessanitti deebisnee gorsas ta'ee akkasuma ergaas waan nu fayyadu ulamoonni keenya mashaayikni keenya hayyoonni keenya akka dabarsitan carraa gara keessanitti deebisna. Kaayyoon keenya isa kana waan ta'eef inshaallah xumura irratti tarii hadiyyaa wayii qabaachuun keenya ni mala. Kunis amma harka duwwaa manaan baanu jennee yoo xiqqaate biyya ulamaa'ii kumaatamaan lakkaa'amu qabu biyyi kuni. Ani ulamoota keessaa immoo guddaatu jira, guddaa keessaa immoo gurguddaatu jira. Kanuma kanaa miti. Gurguddaa jiru keessaa immoo garii qofa ziyaaraa gooneeti isa kaan yeroo biraa isinitti deebina jenneeti. Yoo rabbi jee immoo kaafes manni marii dhimmoota islaamummaa sadarkaa godinaa fi magaalotaan jirtan immoo ulamoota hafan halqaa jiru akka ziyaartan ergaa isinii dabarsuun barbaada. Hazaa billaahi tawfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير كسيجاوا جزاكم الله خير الجزاء جناني أما اللي بريزدانتين كينيا مال جنان أولو ما تكبينا مسا دعاء كنا تكاد بخاش يكين وقوس كي سبر الربوس وراتي سبيته أكاسي سنين جتا دبيني ساجراتو أكاسما وجنين يادة كوفيلاما walirraa fudhannee akkasii karaa sagantaa teenyaa dabarsina. Mee eenyu tokko Sheekh Abdulatiif. Sheekh Abdulatiif osoo inni jeen anis qalbiidhaan qaba. Sheekh Muhammadis ni qaba. Sheekh Abdulatiif taakka hayyee namni biraa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين لفديرتو مراني جيلي خبجمو خينيا بريزدانتي شيخالي مختاري وجين ديمن هندنو اسن هندنو بكتنت بكسيناتنت ولدت ربين نفيدون وان الرت الحمد لله رب العالمين جنو خانمت عن سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يرو دبري رقون حاصم تجرت هاتهم مو أران ديمني الردف ورر في ثاني مال لا جان دي بيتشر على جا ورقم موجي يورفن ورر في ثاني دي بيتشر على وننا ما هي كنجرت ورفن جتو وان في أبا جبي فتا هوري أبان دخات شاندر باتي ومني لقى اندر بات اجان عرف لله الحمد نعمان اتنو إذا جن مالي فخنا أولين جرو أمانة نور خيمت أمانة خيمت تنا وما لما جرى إما نبل ليستني إما نطلشتن يا ربي نور راك إبلو خنا جرى فلله الحمد ونكان نجمع تشيسه علماء غرغدو زيارة دان إيجالون كن ونكون بكجيسي قاد سنة من جلت تقطعه وانا بدين أمن خينيا واني دورانيس بربادو قاد سخام جلت تقطعنا دور ودا جوقاتان مالجان قاد سا إسلاما أمنتي إسلاما جلس ياتي زوزيا ودانيو يتينيا كان جي كانت تدور أرى قاد سا دين سنجلت خنا جارمي جريجو قاد سا دين سر ربين نما خنا اسنما خنا ربين وقودو jajjabaatanii hojjechuun barbaachisa. Wanni jiru hundi gaariin dhufte hundi waan hamtuudha qabdi. Hamtuu jala deema. Shayxaanni rafne akkuma reefu mirzaantiin jaansanii shayxaanni rafne. Inuma aramu qaroomina jamaadha harkatee jira. Tanaaf eeysaan nu seena. Dhukkubaa jira. Dabba ilaykum daa'ul umami min qablikum.
dhukkubni ummata dur balleeyse isinis tirate isinis seene jaaniin nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam alxasadu walbagdaa'u jaan waan kanarraa akkaan fagaachuun nu barbaachisa waan illerraa dhukkuba eeggachuun ta abbaadhaati abbaa qabuuti warra eeggatu rabbiin nu haa godhu umrii nu hunda isin hunda rabbiin gartee umrii nu haa dhedheereysu harka keeysanirratti ka warra ummata islaamaa haara baafachiisu rabbiin nu haa godhu insha allah jecha kana akkasumatti ulamaa'ii teenya gurguddoo gamtaa ulamaa'ii harargeedha taja'amtu sanirraa bakka bu'eetii ifii fi isaanirrallee bakka bu'eetiin jecha kana ja'a insha allah isaan hundi amma akkasumatti simannaa tana keeysattis isinii wajjin jiranii baga dhuftanii anaa dhufuu jechaadha galatoomaa jennaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبو ليان كيا بريزدانتي خينيا خبجمو شيغالي مختار في جيليساتي وجين إمالتو ريرتو باتني زيارة داف قدنا يوافو كلاك سربها رفو غيسانيف باية إسني قمني جرا ربي سنرا حاجالة توجو بربانيت أرى واني دريت نتي سن بافني osoo manni bal'aanis jiru osoo sireen bareedduunis jirtu wanni dirree tana isin finneef waa malee as hin finne wanni as finneef seenaan gaafa duraa ummata keenya laga kanatti fixxee arrammoo isaan gubbaa teenyeetti lafee abbootii teenyaa gubbaa teenyeetti waan isaan itti dhuman isaanis wanni ittiin dhuman waan biraatii miti if beekuudhaa fi waan isaan irra jiru beekuu fi dhuman namni waan isaan irra jiru beekuun gabrummaa irra jirtu oggaa beeke maaf irra beeytaa fi dhuman dhumichallee dhumicha suuqannee isaa asi dhuman saniif arra seenaaf dirree tana isin finnee qabbana tana keessa isin teessifnee qabbana nagayaa warra taa'u rabbi isin haa godhu jenna dhugaadha amaanaan kannamtee amaanaa guddoodha amaanaa kareefuu sheeyni keenya himuu tagaarilleen irraa sodaatee ilmi namaa fuudhe waa bulchuu jechuun namni wahiin bulcha jedhu hawaasa bulchu saniif kophee taheeti ergannoo tahee fi gaaddisa gubbaa qabee akka ifaan ifi gubateeti namaa ifutti hawaasaa ifuu deema amaanaan irra isinirra kaayamte walumaanurra kaayamtee amaanaa bakka lamatti irraa gaafatamuu teenya amaanaa asittis yoo wanni takka dabdi seenaan takka mayxe wanni takka dalagamte ta'asittillee hawaasa biratti ummata islaamaa biratti warra waa beeku biratti maal taane seenaan nu dubbachuu teessi yoo waa mayxe hamatamuu teenya jechuudha hamtisan nu bira kutteet ilmaan keenyatti illee achi dabruu teessi yommoo seenaa bareedduu dalayn seenaa gaarii dalayn seenaa rabbi biratti nama biratti fudhatamtu yoo dalayn asitti illee irraa faarfamneet rabbi biratti illee ittiin jazaa arkattan tanaaf nuti wanni isin dhaabnu silattuu gaa bulchaa fi xiqqaa ta'us namaa oli nuti har'a akkatti isin dhaabnutti akka obboleeyyaniitti amaanaa isinirra kaayamte amaanaa tana rabbi isin irratti hiisee warra rabbiin ni bulchitaniin jee rabbi isin haa godhuu isin jechuu barbaanna dhugaa namni rabbiin gargaarsan tahinii fi rabbiin irra kaayeetuma irraa usee rabbiin dura nama oggaa isa jaalatee itti aanaa yawaahuu waziira gaarii godhaaf ka oggaa inni dagate yaadachiisu ka oggaa inni irraanfate yaadachiisee kaasu ka oggaa inni rafi hirribaatti kaasu san rabbi godhaaf isinillee warra walitti dhufe warra wal kaasu ka wal dammaysu hawaa walirraa laalu rabbi isin haa godhuun jaan
warra wallaaluu warra laaluu miti. Rabbiin ammoo tokko gaafa mokoruu fedhe waziira yoo itti aanaa ka isa dagachiisuu barbaadu, ka isa gufachiisuu barbaadu, ka isa duraa miliisuu barbaadu itti godha. Tanaaf nuti wanni isinii goonu warra amaanaa tanaa ija takkaan gurra tokkoon qalbii takkaan yaadee hawaasa biraan gahee badhaasa guyyaa qiyaamaa fudhatu rabbi isin haa godhu nurratti haa tiisu kanuma isinit dhaammanna. Inshaallah wanni biraa taas jennee dhaammannu warreen na booda haasawus hedduutu jira akka sheeyyaqiin faadha asumatti goolabannaa taan borutti deebi'an. Maashaallah osoon maayikii lafan keenya wannin jedhu abbootii teenyaa warreen bakka tanatti wareegamee san rabbi rahmata haa godhuuf jaame isaan sanii rabbi rahmata haa godhuuf waan biraatiif izumuma dhuman malee waan biraatiif hin dhumne shay rabbiin jannata rabbi isaanii haa kennu nutiis taraa takka mee deeminee bakka takkatti mee bakkuma tana taa'uufu alhamdulillaahi haa jennume itti deebi'aa mee baaruutan bitan itti deebinoo alhamdulillaahi la in shakartum la aziidannakum jee inshaallah warra fiin tabahu warra milkaa'u rabbiin waa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma inshaallah ka haftetu guddoodha. Simachuu keessan qofatu hin taane gorsa nu dabarsitaniifis galatoomaa isinii jenna. Gorsi dabarfamee nu hundaa'u fayyada. Akkuma beekamu sheeyni keenya muftiin hadiisa nu yaadachiisanii hadiisni sun nu hundaa'u faayidaadha. Dabba alaykum ilaykum hadiisni jedhu kun sunana warra duraanii keessaa kun bareechee bakkuma hundattu bakka wanni gaariin jiru haasinni jira. Hisdii kana akka inni nu mo'anne ofirratti xiyyeeffannee ummata keenyaafis hojjechuun barbaachisaa akka ta'edha. Kan biraa bixaanaa saalihaa ka jedhu kaasaniiru Shee Umaris haqiiqaatti gammachuu guddaan qabaan akka kootitti obboleessa kiyya Shee Muhammad Nuur Ahmad wajji madirakii marraana turre duraani amma wajjini ummata muslimaa Oromiyaa marraana nama baay'ee walii gallu turre. Shee Jamaal Haji immoo tureeyyuu gaa Shee Muhammad Nuur dura wal barre baay'ee har'a iccitii naasaa ani Shee Jamaaliin waggaa 20 dura hin beeka isaan gisee sana garuu nan beekanu maaliif jenna an beekamaa miti isaan gisuma sana beekamaadha waan ta'eef gaafa isaan madirakii marraanu nuti xarafuma xarafa deddeemna malee waan ta'eef nama ani jaalladhu hedduu kabajuu rabbi naa fide. Yaasin Jibroo utuu majlisa koree hojii raawwachiiftuu ta'een dhufin beeksisni tokko ittaana manaajaraa jedhamee bahee ture. Faayilii galfatee as taa'e amma yeroo darbe ittaana manaajaraa qacarreennee torban 2 dura yeroo faayilii achi as baafnu Yaasin Jibroo jedha. Aboo yoo feete gaa ammas si qacarreena lama. Alaa kullaal warra niyyaan wal bira jiru walit dhufe hoggansi sadarkaa godinaatii fi magaalaarra jirtanus kabaja isinii qabna jaalala isinii qabna hawaasni isin jaallatee isin kabajee isinillee wal bifa wal hubattanuun bifa kanatti egaa amma amaanaan dhufee jira. Amaanaa kana waliin baachuun murteessaadha. Yaa jara keenya yoo tokko taane wanni dadhabnu jiru. Waan mustahiilitti rabbiin silumaa'u nun dirqu ittis nun kaasu. Tuni galee ramte wuma danda'amu nurra kaa'e rabbi. Diinal Islaam laafaadha jedhanii kanuma kanaa miti. Rasuulli alayhi salaatu wasalaam yoo nuti ofirra jabeessine malee laafaadha. Diinal Islaam laafummaan isaadhaa kan inni ibsamu garuu yoo akka qaama tokkoo taanedha mitiire yoo akka jaarmaya tokkoo taanedha. Jaarmaya jechuun qalbii miti. Kalbunyaan ilmarsuus dubbii kana waggattee ni akkanumatti ilaallee jaarmayni manni tokko yeroo jaaramu jaarmayni cimaa manni bareedaan tokko yeroo jaaramu
muka adda addaatirraa dabaanis ka keessa jiru, sirriinis ka keessa jiru, gabaabaan ka keessa jiru, dheeraan ka keessa jiru, qallaan ka keessa jiru, goggodhameeti kaan muramee ka sila sirriidha jedhamee baarzaafiin sirriidha jedhamee yeroo kophaa dhaabbatu muramee dhufe yeroo hiriyaa isaatiin wal cinaa dhaabbatu mana haa ta'u yeroo jedhan waalikkii galuu dide jedhamee numa muramu. Kanuma kanaamin koreen hojii raawwachiiftuu sirrii jedhamee kilaasteraa walitti dhufe kun ganda gandaa kutaa magaalaa keessaa walitti dhufe kun garii waa xiqqoo irraa gabaabsuu barbaada jechuudha. Garii akkana muranii akkaanna'uu barbaada. Maaliif jaarmaya gochuuf? Malee isuma ganda kabiirummaa isaa bareessan ana malee akkan jedhe malee akkan ta'e malee taanaan jaarmayatti hin galu san bakkuma irraa murame sanitti deebisu. Kanuma kanaamin. Sanuu manni muktii akkasii walitti dhufee ka'eeti qaawwa godhata ammas. Mee fida maal waan sila ciccitee lafatti hafee kan itti kabaajan ka bisimaarri rukunde ka haadaanii dhanfaan man jiru akkanuma kanaamin bisimaaraan fudhatu bar haadaan faattiidhan dalagaa dalagee bar innis ammoo lakki akkasii miti horofaan immoo duucha qaawwa horofaan duucha booda qalamiin dibamee mana ajaa'ibaa ta'ee as ba'a jechuudha. Jara keenya waa malee rabbiin jaarmaya tinun fakkeessine jaarmayni iccitii hedduu qaba jechuudha. Kanaaf nutis yoo akkasitti qaawwa jiru cuufne itti gaafatamummaa jalaa baane jechuudha. Kanaaf jaarmayaa jiraachuu fi amma nuti beekumsa hin dhabne biyyi keenya. Muslimni Oromiyaa keessattuu aalima hin dhabne, beekaa hin dhabne, hayyuu hin dhabne maal dhabe beeytu? Sisteema jaarmayaa amala muassas. Sisteema jaarmayaa waloodhaan deemu waliin deemu isa jedhamu kana hin barre. Kanaaf namuu kophaatti gaara ta'ee dhaabbata. Gaarri qophaasaa immoo qophaasaadhaa bu'aa buusuu hin danda'u. Kanaaf majlisni sadarkaa godinaarra jiru, kutaa magaalaa jiru, ka magaalaarra jiru, ka aanaa, ka masjiidarra jiru walitti hidhamuun barbaachisaadha. Gaafa walitti hidhamnee inshaallah waan barbaanne san majlisa cimaa ka uummatarraa ba'aa baatu. Kan misoomaan mootummaan illee abdatu hattan ummata kaan bira dabree mootummaan illee akka warra muslimaa kan inni jedhee fakkeenya godhachuu danda'u. Muslimni ollaa keenya jiru ka baay'inaan nun geenye muslima dhiisaati mangistoonni ollaa keenyaa gariin hamma baay'ina muslima Oromiyaa keessaa hin ga'an walitti daamanii jechuudha. Jara saniif wabii ta'uu akka dandeenyuuf dhakaa bu'uuraa ka'aa deemuun barbaachisaadha. Wama jedhu isin dhaamuu barbaadeetanii baay'ee galatooma rabbi nagaan nu haa bulchu. Kanatti aansuun mee numarraa eegalamuu namoonni beektan amma utuun isin keessaa nama guddaa wayiitiin badhaasatuun jedhee sagalee tokkoon namni isin filattan hin jiru. Akkasii bara akkasii. Kanaaf isinuu yoo irra buune maashaallaa jettu yoo dogoggorre yoo aboo si haa qajeelchurma jettan. Agaroo jettanii mee hadiyyaa xixiqqaa harkatti qabannee deemnu jira. Kunis hadiyyaa gosa lamaa jira. Inni jalqabaa majlisni Oromiyaa hadiyyaa gosa lama fudhatee deemuu jira. Hadiyyaan inni tokko baadii kibaara ulamaa. Baadii kibaara ulamaa akkuma sila isiniin jedhe. Kibaara ulamaa hunda bakka jiranitti bira geenyee ziyaaruu hin dandeenyu yeroonis nuun kennu. Haa ta'u garuu garii jaraa ni ziyaarra har'atti yeroo biraa immoo itti deebinee kaafe ziyaarra. Itti ziyaaraan keenya kanaan hin dhaabbattu rabbi umurii nu dheereyse. Akkasuma ammas kaafe immoo warri godinaa warri magaalaarra jiran immoo nu bakka buutanii ziyaartanii inshaallah. Kana jecha ammaaf waltajjii keenya kana keessa sheeka abbaa hawaasaa yoon isiniin jedhee aalima guddaa yoon isiniin jedhee hadiyyaa kenninaa fi mee isinummaan filadhaa eenyu jettani. Allahu akbar walillahi alhamd. Mee hadiyyaa isaanii as baasa eekkan akkana kuno. Kootiin kun tuuba yoo kootuma qofa. Isa jira Abdullah.
الله يبارك فيك. ان شاء الله. الله أكبر كان والله ما شاء الله فودي جاكتا شرا كلمة يمي عجائب. إيه دي والمكتب الله يبارك فيك. ما شاء الله. إيه ما شاء الله أكنا كنا الله يوم كان نابت التاني الله أكبر الله أكبر قالت ما جناني والفانا كتنيه طبعا آية شيء خنجي بكتين واديب يعني أيه الله أكبر كافي كتابة تبليد في نجرة كتاب حررجي باتيف كتابة رياضة إبلا ما في شنتم أكسوما مايا سيتيف كتابة إبتوك وليت كتابة إب سديف شنتم في النيد في نجرة harargee lixaatillee حررجي لتاتيف كنا مجرة shantam dhibbaa shantam kanneen حررجي لتات إبا شنتم كنيني في جرة أول ما قالت كلاسترا كناف كتابة إبشن رياضة في النجرة إسن أركا قليين دراسة كيسا نمني kitaaba bitatee qara'uu hin dandeenye yoo jiraate laaltanii kennitanii fi kuni jalqaba asumaan carraa kanaan ergaan dabarsuu barbaadu maali halqaa ilmii jiru hunda keessatti liistii jaraadha cheeklistii finnee dhufnee jira sheeka meeqa jira darasaa meeqa bira jira majlisni sun maal barbaada darasaan achi maal barbaada isa jedhu liistii cheeklistii sana guuttaniiti daataa daftanii nu ergitu inshaallah majlisni oromiyaa fuulduratti majlisa godinaalee magaalota wajjin ta'uun halqaa ilmiitiif kitaaba dhiyeessu saamunaa dhiyeessuu fi waan dandeenyu bira dhaabbachuuf waan karoora fuulduratti karoorsine waan ta'eef kanarratti sinilleen akka nu gargaartan ergaa dabarsina majlisni harargee bahaa durataa mana marii dhimmoota islaamummaa harargee bahaa sheekh Ibrahim Mukhtar Asbaanii كانوا رافودا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عثمان الله أنيس أكبر كتابة مختصر رياض الصالحين كان جامو كان قراه قنتوتا خينيا مجلس أوروميا داتين دفه إن شاء الله أمانا راك إبالي مجلس علمي دا كان قدنا هرقي بها خيس جر هركك اللي في يتاموتا كتابا برا بلوغان أربعينان أصولك أرئي رياض وان بتتون أبي قرد برانجه أمانا فرأيتين جر الله أكبر ما شاء الله أيه اتيانسون مجلسني مقالة مايا سيتي دروتا منا مريد إموت السلام ما مجلس مقالة سي مايا سيتي دا شيخ محمد إبراهيم أسبهون أمانا كان الراهوتن جزاك الله ما شاء الله الله أكبر أيه ما شاء الله الله يبارك فيكم haajimman مررت شيء نيوتو دواين وقول أني كم جتن asumaan kabajamtoota daawwattoota keenya kabajamtoota keessummoota keenya pirezidaantoota keenya hooggantoota keenya kan nu dhufan nutis gurra muranqaawaatu hafaa jetti oromoon raroon gaalaa hangamillee dhumtu harreen hanqattuu jaan isaanuu karaa dheeraa kana dhufaniiti ziyaaraa ulamaa'ota keenyaa ziyaaraa hawaasa keenyaatii dhufan akkasumaa wajjininuu ulamaa'ota keenya nu uwwisanii nutiis badhaasa isaan fakkaatullee tahuu baatu kanu bakka bu'ullee tahuu baatu ar'aan tana badhaasa dhaamsa qabu isaan badhaasuu barbaanna dhaamsa akkam qaba badhaasni kun majlisni oromiyaadha yookaan majlisni Itiyoophiyaadha gubbaarraa hamma dakaatti amaanaan inni ba'ate amaanaa akka qorraati amaanaa akka qorraati namni lafa qorraa keessa jiru huccuu qorraa qopheeffata huccuu qabbana isarraa dhoorkitu qopheeffata kanaaf nuti sarraan tana amaanaan sadarkaan nuti ba'annee kun akka qorraa waan taateef jecha huccuu qorraa pirezidaantota keenya hooggantoota keenya badhaasuu barbaanne asumaan gara abbaa madarakaatti yoon dabarse gaariidha akkam jettan jira keenya أتو في التجيد جي تا خنانا كما درتان دم إسلاما
godina Harargee baa Sheekh Ibrahim Mukhtaar dubbatetti haa xiqqaattu haa guddattu madda jaalalaati. Madda jaalalaati. Nabiin sallallahu alaihi wasallam tahaaddu tahaabbu hadiyyaa waliif kannaa wal jaalattanii waan jeef jecha isaanillee madaaluu baattu madda jaalalaa burqaa ni ibsiti jennee haga dandeenyutti tattaafannee waan horiineef jecha shayni keenya Sheekh Ibrahim haasoo fixanii jiranii wanni maayikii irraa fuudheef dura ta'an dhimma islaamaa godina Harargee Bahatii fi akkasumas dura ta'an dhimma islaamaa Maayaasitiidha waliin ta'uun pirezidaantii keenyaaf badhaasa kana akka nuu kennan afeeruu barbaadeeti. Badhaasame koreen badhaasaa gabana naas kennaadha inshaallah. Pirezidaantonni keenya bulchitoonni keenya mana marii dhimmoota islaamaa godina Harargee Bahatii fi Maayaasitii bakka takka kaatanii kabajaan ulfinaan qorra kana gartee rabbiin oowwatti isin jijjiiree nutullee warra isin cinaa dhaabbatee amanaa tana bakkaan ga'u nu haa taasisu jechaadha. Pirezidaantii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ibrahim Mukhtaaritti akka nuu kennitan kabajaan isin afeerra. Tilwan ba'da al-aakhir jedhe. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا نجر هاي كم مواساة جتن جاني بدل قافي ديبس ولا لا نبر هاي كم واجن لفتي كورة لفتي كورة قولون خبجة تقول فدا تدقاقنا تميسوما تدين تإيمانا إساني تاوي فهمتو يندو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أوفس 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 جارتي والجمال نفتمو الله أكبر بريزانتين كينيا إدو تيسو مساتي نوفا ديبياني اتيان سن بداسة لمفا اتيانا درسا بريزانتي منا مريد موتا إسلام ما نانو أورميا شيخ كينيا شيخ محمد نوريف شيني كينيا شيخ عبد اللطيف متاني في شيخ عمر اتيانا منا مريد موتا إسلام ما قدين Harargee Bahaa uffata kana akka badhaasa nuu kennaniif barbaanna. Achirra lafa kaadhaa takka takkaan itti kennaa wattaati gasii kaashee keessan. Itti haawwifnu itti haawwifnu itti qoranii nyaata keessaa kamtu mi'aawaa jennaani gizee beelawanii sanii jaan jechuudha. Uffata keessaas uffata mi'aawaa ta'uuf yeroo bakka qabbanaa iddoo seenaatitti waan ta'eef suuta. Itti aansuudhaan qoree hojii raawwachiiftuu mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa keessaa sheekha keenya Sheekh Jamaal Haaji Yusuf qaccee gaammoo ol ergine namni badhaasa isaanii nuuf kennu sheekha keenya Sheekh Yaqiinii fi Sheekh Muhammad Saaniin asitti nuuf argamanii bullukkoo nuuf hawwisan jenna bo. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله هاي خواجان دو تسنن نو ديبيا خبراس دبليجي اتيان سودان أبوليس خينيا ياسين خواجا دبري والكنن إدو نتي اتي والكنن سن نوجي بيسي
أمانة ما دام اللي تنو هاديبو جامع بكسر إنه ديبيه بدأ سيساف شيخ كينيا شيخ أنس في شيخ عبد الله مؤمنة يخانو شيخ عبد السلام قرأوا التجديد إن شاء الله. نعم تقولي ولا شيخ؟ إيه إيه الرجل يقول لسن. إيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ربنا رافقتني وجدتني قالتهم عدوا تيسن إنه ديبي على ما شاء الله قبنتنا كيسا سجنتاتنا بريتشتني الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا عند زن أبدي في جيبه ما ألتاتي الله أكبر الله أكبر أكرمنا خناف جا خيسموتو خينيا في daawwattoonni keenya kan qilleensa irratti isaan kana hordofu teessan hundinuu sagantaa bareedduu tana nuuf kabajanii irraa nuuf gammadanii iddoon iddoo seenaa ta'u wajjin qabbanaas obsanii haga ammaa nu wajjin turuu isaanii pirezidaantoota keenyaa fi keessummoota keenya hundaa'u hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Sagantaa teenya goolabuudhaaf sheekha keenya Sheekh Abdulatiif itti dabarsinee du'aayii bareedduu isaasaniin akka nu goolaban goona. Ifama wajjin sheekni kiyya Sheekh Abdulatiif badhaasa sinnaa kennitan kana gammade nama jaalladhu yoon badhaase hin taa'ami. Allahu akbar. Hin ta'u ni taa'amire. Kanaaf kaadima kiyya takkaa jira kan qorraanis qabbanaanis yeroo hunda naa hojii deemu inspektar Muhyiddin as bahee suu badhaasa kana narraa fudhate baay'ee. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله نجيبه ما شاء الله ايه قال ده ادو ابان بكا ilmaan irraa hanqatte cufuu beekuun hayyummarraayi pirezidaantii keenya hedduu galatoonfannaa ما شاء الله شيء كان دعاء لأنه فاجئ ولا بني جمع خيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي نهامل كيس ورمل كاي ربي نهاقون ربي مجلسة خنا مجلسة آية أمتهم داتو ربي نهاقون مجلس أمة خينيا بري دبري الدنيا عندو تقومس ربي نهاقون هري ربي نهاتلش ربي هري نما تلشا هري ربي نهاتلش ربي ورا دين كان تقطعي ربي نهاقون دين كان ربي فينتنو هاباس هركا خينيا رتي هري ربي صحابوتا خني صحابوتا ملكيس سنين ربي نوصا ملكيس دين كانوا نهاق أفسيس فرقا رزقي دافع علميس وجراب سودا فرقا بيتين يا ربي هاقول إنسينو مرو جرتو قباتنا مرو جرتي بيتين يقنو هابوس هيو ربي نورها خاص والله أنا ربي نورها خاص والأب ربي نورها خاص نجد أبلي ربي نورها خاص قمتشؤون قمتشورانو جاللا ربي نهاجراج بيتنا والرئيسان الرت الجنة تقول ربي نهاقول رزقي سمي جرتو كنو هابوس تدتشي جرتو أمنو هاباس ورا بليونان الدنيا رابس ربي نهاقول ورا رزقي حلال بليونان الدنيا رابس نهاقول خيساهو درمتي طابا مجلسا راقت هادمتو أتشر هواسا هاقيس مجلس نخا چنا دموسا موتم مال اللي يغرغارو ربي هاقول ربي هيرهتنا ربي نوافد اسينو نقبا مرو جرتي ربي نوهابوس هيرهنتون قافة درام مصر ترت أسر ديمتي سعودي ترت الرقا وتلك الأيام نداولها بين الناس تينيا تنتك نوهابوس ربي نوهاقم مجلس هركا خينير ربي هاقول
isin gartee warri pirezidaantota keenyaatis rabbi ol isinaa fuudhu hamtuu rabbi haa qabu rabbi nu haa milkeessu بحق سبحان ربك. سلام على